Waltajjiin marii paartilee Oromoof Amaaraa magaalaa Adaamaatti geggeeffamaa jira. Paartiin Koongireesii Federaalawaa Oromoo waltajjicha irratti akka hin hirmaanne ibseera. Adda Bilisummaa Oromoo kan obbo Daawud Ibsaan hoogganamu waltajjii kana irratti akka hin affeeramne karaa toora marsariitii hawaasummaa dhaabichaa ibseera. Dhimmoota ka'an kana irratti paartiin biyya bulchu badhaadhinni deebii kenneera. Tsahaay Daamxootu gabaase. Obbo Xurunee Gamtaa barreessaan paartii Koongireesii Federaalaa Oromoo maaliif paartiin isaanii akka waltajjii kana irratti qooda hin fudhanne akkasiin ibsanii. Walgahii akka geggeessan odeeffannoo qabna. Waamichis karaa iimeeliitiin nu ga'eera. Garuu fedhii paartii keenyaas haa ta'u fedhii saba keenya guutaa waan hin jirreefi ni guuta jennees waan hin abdanneefi waltajjii sana irratti argamuudhaaf fedhii keenya hin taane kanaaf irraa hafne. Tole obbo Xurunee, mee waltajjii marii waliinii kan paartilee siyaasaa Oromoo fi kan paartilee Amaaraa kana irratti kanaan dura hirmaattanii beektu ammoo maaliif addaan kutuun barbaachise? Marsaa 3 irratti hirmanneerra. Garuu tokkoffaa rakkoon biyya keenya keessa jiru keessuma keessaa ajjeechaan barattoota Oromoo keessatti naannoo biraa keessatti raawwatu keessumaa naannoo Amaaraa irratti keessatti raawwate akka dhaabbatu namoota kanaa wajjin mari'achuudha paartilee kanaa wajjin mari'achuudhaaf itti adeemneerra. Iddoo biraatii immoo naannolee biraatiif lammiileen Oromoo buqqa'aa turanii sunillee hamma ta'uu itti furuu danda'a jenneetu yaadnee turre. Lammiileen Oromoo hidhamaniiru, ajjeefamaniiru, hiraaramaniiru. Sana amma ta'e itti furuu danda'a jenneetu yaadnee turre. Garuu yaadi keenya suni iddoo hin geenye itti aansee immoo bilchina barbaadamu irra utuu hin gahin calluma jedheetu yaaduma namaa haala hin taanetti geggeessuuni walii mallatteessuutti adeemame. Kanaaf fedhii saba keenyaas hin guunne kaayyoo paartii keenyaas waan hin guunneefi sana caalaa wajjiniin adeemuus waan hin dandeenyeef irraa dhaabbanneerra. Mariin waliinii paartilee siyaasaa Oromoof Amaaraa har'a magaalaa Adaamaatti gaggeeffamaa oole ijaarsa sirna dimookiraasii biyyattii irratti xiyyeeffataa kan jedhan Dr. Alamuu Simee paartii badhaadhinaatti itti gaafatamaan damee dhimmoota paartilee siyaasaa fi siiviksii komii paartii Koongireesii Federaalaa Oromoo kaasirratti deebii kennaniiru. Hundumti keenya mari'achaa jirru rakkoo keessaa bahuudhaaf yaada walii dhaga'uu gaarii ta'e fudhatanii hojiirra oolchuu malee halkan tokkotti yookiin baatii tokkotti yookiin waggaa tokkotti dimookiraasiin ni ijaaramu rakkoon kanaan dura tures keessaa waggaa tokkotti yookiin yeroo muraasa keessatti keessaan ba'amu. Anuma kaasaan jirtu kanaafuu waltajjii akkasii kanatu sala ta'a malee irraa sanan argamanii komii qabaatanis waan kanaan dura egaa waltajjii kana irratti kan hunda goonu mootummaan kun waan raawwatutti mudhafee miti. Hundumtuu gahee isaa taphachuudhaaf. Sirni dimookiraasii ijaaruu keessatti paartiin morkattoota gahee qabu, paartiin biyya bulchu gahee qabu. Hundumti keenyaayyuu gahee keenya taphachuudhaaf. Eenyutu gahee isaa sirriitiin bahee eenyutu maaltu saafaa kan jedhu kana qorannee laalaa deemuu ni danda'ama. Kanas ta'e san waltajjii irraa dheessuuf falan ta'u waltajjii dhaqanii qabsaa'uudha. Waltajjii qabsootu malee waltajjii akkasii irraa dheeffamee isatti qabsaa'amaadha. Nammoo baatiin kiyya isaanumaaf. Dr. Alamuun itti dabaluudhaan dhaabni adda bilisummaa Oromoo kan obbo Daawud Ibsaatiin hoogganamu waamichi marii kana irratti akka qooda fudhataniif akka hin taasifamneef ibsa irrattis deebii kennani. Kan beeku warra feeruutu warra waltajjii kan qindeessitu eenyu waamaa jireenya isaanii waamichas waan barbaachisutti fakkaatu bareeduma waliin turre walumaan guyyaa kana beekamaa turre waamnannee waamame kan jedhu paartiin Oromootiif Amaaraatiif waan eebbatutti fakkaatu. Kallattii kanarratti immoo kan hirmaataa Daawud hirmaatamoo Daawud jiraa dhaabne jedhutu hirmaatamoo kana kunis aannan ilaallatu boordii filannoo ilaallata kan irratti waan ilaallanneef jechuudha. Obbo Tasfaa'uun Alamnee dura taa'aa paartii warraaqsa Dimookiraatawaa Biyyaalessaa Amaaraati. Waltajjiin waloo paartilee siyaasaa Oromoo fi Amaaraa erga eegalee bubbuleera. Haa ta'u malee bu'aa kan fideeraa jechuu baannus waliin mariidhaaf daandii saaqiraa jechuun ibsani. በግልጽ ለማስቀመጥ በዚህ ውይይት ወይም በዚህ ተጨባጭ የመጣ ለውጥ የተመዘገበ ብለን የምንጠቅሰው ነገር የለንም። ነገር ግን ፈቲ ዋን ቀበተማን ለፈቃውዳፍ መሪ ወልተጂ ከነራ በዋን ኩን ዱፌራ ጀኔ ዋን ይፍስኑ ይንቀምኑ ገሩ ሁምኖኒ ቀርቀረዳበተኒ ቱረን ገረ tokkotti dhufuun teessoo tokko irra waliin taanii mari'achuu danda'anii jiru. Yeroo darbees yaada kallattii garaagaraan kaasnee mari'annee walii galtee irra geenyeerra. Haa ta'u malee rakkoon uummata irra gahaa jiru
itti fufee jira. Waltajjii kanarratti kaasnee irratti mari'annee furmaata fiduu hin dandeenyu amantaa jedhu hin qabu. Rakkoo isaa waliin ta'us dhimma siyaasa dimokiraatawaa taasisuu irratti mari'achuun barbaachisaadha. Nutis akka paartii keenyatti maricha irratti hirmaannee jirra. Marii kanarratti rakkoo wayitaawaa biyyattii keessa jiru akkamiin furamaa waan jedhu ka'ee irratti mari'atamaa jira. ውይይት የተደረገባቸው ይገኛል። waltajjii waloo kan paartilee Amaaraa fi Oromootiin Adaamaatti gaggeeffamaa jiru boris itti fufee oolaa jedhameera. Gabaasa raadiyoo sagalee Ameerikaatiif Tsahaayii Daamtoo Finfinneerraa.